Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessan isiniin jenna hordoftoota Oromoo Samsung jechuudha. Egaa har'a kan ilaallu appilikeeshinii sadii ilaalla jechuudha. Gara appilikeeshiniiwwan kanatti darbuun dura peejii keenya jechuudha. Feesbuuka keessan banattanii bakka search jedhu kanatti smartphone technology jettanii haala kanaan barreessitu. Sanbooda searchii gootanii peejii keenya kana like kan jedhu kana jechuudha. Tuqtanii haala kana like nuuf gootu jechuudha. Sanbooda invite friends to like this page kan jedhu kana tuqtanii hiriyoota keessan invite gochuu dandeessu jechuudha. Ammallee tuqaa sadii tana tuqtanii share kan jedhu kana tuquudhaan peejii kana share gochuu dandeessu jechuudha. Egaa peejiin tun teenya qofaa miti, peejii tana walitti qabna. Like invite share goone peejii tana haa guddifnuun jedha. Namoonni waa'ee smartphone irratti dandeettii qabdanis barreeffama adda addaa akkasuma viidiyoo hojjetanii yoo nutti ergitan peejii tana irratti poostii ni goonaa jechuudha. Egaa haala kanaan peejii tana waliin haa guddifnuun jedha. Kan lammaffaadha YouTube chaanaalii keenya jechuudha. YouTube keessan yogguu banattan bakka searchii godhamu kanatti Oromoo Samsung jettanii haala kanaan barreessitu. Sanbooda searchii gootu. Egaa sanbooda viidiyoon keenya haala kanaan viidiyoo hedduutu jira. As keessa seentanii daawwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaaluu yoo feene asirratti amma naannoo kanatti isiniif subscribe kan jedhu dhufa jechuudha. Amma chaanaaliin kun kiyyagamta ta'eef anaaf subscribe asitti naaf hin fidu, isin subscribe kan jedhu naannoo kanatti yogguu isinii fide subscribe gootu jechuudha. Egaa haala kanaan baay'ee isin galateeffanna warroonni hanga ammaatti subscribe gootan, viidiyoo keenya like share gootan hedduu galatooma isiniin jenna. Okay, gara appilikeeshinootatti dabarra jechuudha. Akkuma jalqaba jedha appilikeeshinii sadii kan jalqabaa Shash Ringer jedhama, kan lammaffaa Floating Sticks jedhama, kan sadaffaa Music Player jedhama. Faayidaan isaanii maali kan jedhuuf waliin ilaallaa jechuudha. Akkasuma daawunloodii godhachuuf Play Store keessaa argaman hundi isaaniitu linkii isaanii viidiyoo kana waliin poostii nan godha jechuudha. Linkii isaaniirraa daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Egaa appilikeeshiniin jalqabaa yookaan Shash Ringer kan jedhamu kun faayidaan isaadha. Mobaayila keenya yoo amma saayilantii goone daqiiqaa meeqan booda yookaan sa'aatii meeqan booda akka saayilantiirraa hiikkatu jennee yoo irratti hidhanne sa'aatiin sun yeroo gahe automaatikii ofii fi saayilantiirraa hiikkataa jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Yogguu isa bananne haala kanaan nuuf fide jechuudha. Dhuma irratti sweet kan jedhu kana tuquu qofa, asirratti garuu yoo feene halluu isaa ni filanna. Haala kanaan sanbooda sweet kan jedhu tuqu. Amma irratti hidhamee jira jechuudha. Mobaayila keenya saayilantii goona. Yogguu mobaayila saayilantii goone kanatu nu dhufaa jechuudha. Asirratti amma kan jedhu sa'aatii meeqan booda automaatikii saayilantiirraa akka hiikkatu feeta jedha. Haala kanaan jechuudha. Gadi aanan daqiiqaa 15, olaanan sa'aatii 12 jechuudha. Kan barbaadan irra godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaanii daqiiqaa 45 booda akka saayilantiirraa hiikkatu jedhee yoon irratti hidhadhe dhiifama yogguu xiqqoo taa'ee sakandii xiqqoo waan nu kennuuf nu duraa bada deebisnee saayilantii goona. Haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii daqiiqaa 45 hoggaa gahe saayilantiirraa akka hiikkatu yoon jedheen sanbooda asirratti sagalee yogguu saayilantiirraa hiikkatu nu dhageessisu sun parsantii meeqan akka ta'e ni filanna jechuudha. Fakkeenyaaf parsantii 62 jedheeni dhumarratti shaash kan jedhu kana tuqu. Sanbooda amma irratti hidhamee jira jechuudha. Mobaayila keenya yogguu gadi bunne asirratti sa'aatii 1 fi daqiiqaa 29 AM irratti automaatikii saayilantii irraa nan hiikaa jedhutti jira jechuudha. Akkuma agartan amma na biratti
sa'aatii 12 fi daqiiqaa 45 jechuudha. Amma ani daqiiqaa 45f gamtaan godhee jiruufu kanaan booda daqiiqaa 45 taa'ee sa'aatii 1 daqiiqaa 29 AM irratti automaatikii saayilantii irraa hiikkataa jechuudha. Yoo osoo sa'aatii san hin geenye saayilantii irraa hiikuu feetanis isuma kana yeroo tokko tuqxu ring restored jedhee saayilantii irraa hiikkatee jira jechuudha. Egaa appilikeeshiniin jalqabaa kana fakkaata. Kan lammaffaa floating sticks kan jedhamu kun yogguu isa tuqne haala kanaan bakka yaadannoo itti qabannu nuuf kenna jechuudha. Bakki yaadannoo itti qabannu kana qabne bakka feene mobaayila keenya keessa sassuuna. Mobaayila keenya bakka feene yoo deemne haala kana hin badu jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun mobaayila keenya keessa bakka feene fayyadamuu yoo jiraanne yaadannoo barreeffachuuf kan nu fayyadudha. Keessaafuu yuutuubii keessatti viidiyoo laaluu yoo jiraanne haala kanaan osoma viidiyoo san laaluu yogguu isa kana tuqne keeboordiin nu baha jechuudha. Haala kanaan barreeffannee yaadannoo feenu qabachuu dandeenya jechuudha. Egaa haala kanaan yogguu asirra ta'u appilikeeshinii akka mul'anne godha yoo jettanis isa qabdanii harka gama mirgaa yogguu haala kanaan dhuftaniin haala kanaan mallattoo qalamiitti deebisa jechuudha. Yogguu as bultan haala kanaan bakka itti barreeffamu isiniif godha. Ammallee kana guddifatu yoo feetan haala kanaan buttanii guddisuu dandeessu, xiqqeessuu dandeessu. Ammallee fakkeenyaaf barreeffama asitti barreessine kana mallattoo xiyya gadi agarsiiftu tana tuqtanii san booda koppii qabaa, sheerii qabaa, peestillee qaba jechuudha. Barreeffama kana koppii fi sheerii goone namaaf erguu dandeenya jechuudha. Ammallee kan biraadha asirratti mallattoo ida'uu qaba jechuudha. Ammallee bakka yaadannoo itti qabanu kan biraa baasuuf mallattoo ida'uu tana yoo tuqne haala kanaan hedduutu nu baha jechuudha. Kana hundumarrattu yaadannoo qabachuu dandeenya. Akkana gara mirgaa yogguu bunne haala kanaan qalamii xiqqootti nuuf deebisa jechuudha. Haala kanaanii jechuudha. Asirraa haquufis mallattoo X tuqne haquu dandeenya jechuudha. Egaa appilikeeshiniin kun baay'ee mishaadha jedheetiin yaada. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa jechuudha. Egaa appilikeeshinii isa dhumaa jechuun music player kan jedhamu kun faayidaan isaadha. Fakkeenyaaf amma isa mobaayila irra jiru yoo fudhanne inni kun amma fakkeenyaaf yoo banne amma fakkeenyaaf sagalee kana dhaggeeffatu yoo jiraanne gama waatsaappii yoo deemne قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل yoon isa kana qabe amma dhiifama naaf dalagu إنا سنلقي dhiifama amma isin agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Naaf hin dalagu amma sagalee kiyya waraabuu gamtaan jiruufi kana faayidaan isaadha. Fakkeenyaaf muuzik pilaayeriin inni mobaayila irra jiru jechuudha. Inni jalqaba inni mobaayila waliin hojjetamu yoo sagalee tokko achiin dhaggeeffatu jiraanne yogguu dhufne sagalee isa waatsaappii kana qabne namaaf sagalee isa keenya kana erguu eegalle isa san ofirraa dhaabaa jechuudha. Inni mobaayila waliin hojjetamu isa san ofirraa dhaabeeti isa kana waraabuu eegalaa jechuudha. Garuu appilikeeshiniin inni music player jedhamu jechuudha. Inni play store keessaa bu'u kuni sagalee tokko as keessa seenne yoo sagalee kanamma asii keessatti dhaggeeffatu jiraanne gama waatsaappii deemne sagalee keenya jechuudha. Akkuma sila isin agarsiisan jechuudha. Sagalee keenya waraabne namaaf erguu yoo feene isa san ofirraa hin dhaabuu jechuudha. Kana qabne yoo namaaf akkanatti inni ergina jenne isa san osoo ofirraa hin dhaabini isa sanis yoo feenes namaas affeeruu dandeenya, yoo feenes sagalee keenya waliin qabne erguu dandeenya jechuudha. Egaa akka isiniif galuu abdiin qaba jechuudha. Baay'ee dhiifama sirrittiin isin agarsiisan ture garuu sagalee kiyya waraabuu gamta jiruufu isin agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Egaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa jechuudha.
warroonni gama keessatiin yaada keessan nuuf ibsitan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Warroonni ammas yaada qabdan dogongora jiru wanta sirreeffamuu qabu akka nuuf barreessitan isiniin jenna. Egaa sagantaa har'aa asumarratti xumurra. waan nu hordoftaniif baay'ee galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.